fannis leelloo adabaa jira jechuu. Isin gaafa namni walitti araarsina je'ee itti dhufe manguddummaadhaan diddeeti inni itti dhufe jechuun tumaa jira jechuu adabaa jira. Isin silaa gaafa namni manguddummaa itti dhufe qeebaluu qabdi turte maaliif khayinarraa bajjettee keessummaa waan taate. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kuraa Oroo ashama harka fuunee hordoftoonni amantii biraa. Yeroo silaa namni manguddummaadhaan itti dhufee kadhatee siif abbaan manaa keetii waltumaan oolinaati walitti inni sin araarsaaf hin dhufe ani waan biraatiif hin dhufne jechuun khayinarraa bahii hin beekone aboo anaatu sirra dhorku jira silaa inni sitti dhufa taa'ee yeroo jinni joonitti ani boo khayinarraa bahii jechuudhaan manguddummaa san diddee jechuudha. Gaafa abbaan manaa siitiin kun walitti buute akkasitti tumamaa jirti. Ifimaaf iftumte jechuudha ammasiin sila manguddoo namni tokko walitti aaruun isin jira. Haa taatu gaafa manguddoon takka dhufte akkana siif abbaa manaa keetii kana walitti isin araarsa jette ati araarama qabda jechuudha. Silaa ugaa abbaan manaa kee walloltanis wallolli keessan silaahu lolhamaa miti ni dhuma. Haa taatu ati gaafa san abbaa manaa keetiin illee walitti aartu nama manguddummaan takka yoo ergasii wajjin sibiira isin jidduu dhufte fixachuun sirra jira. Waan qabdan gamana walii mattanii walitti aaramuun isin irra jira jechuudha. Arraan tana yoo ati diddee yeroo inni akkanatti akkas taatu diddee tumamuu tanaaf si fidee jechuudha. Wal miidhuudha egaa. Maaliif namni tokko gaafa aaree wal dawaa wal miidha walillee miidhaa walirra fiduu danda'a. Haa taatu atis haala saniin yoo kan deemamu taate isin lachuutu walirra miidhaa fiduu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu wal kabajuun waliif wal kabajuun wal jaalachuun abbaa manaatii fi haadha manaa hedduu tokko barbaachisaa yaa baluuti yaa balmaa yoo waliin jettan isin jaalaltii san meeraa deemtee jechuudha. Jaalaltii tuni akka nama biqilaa yookiin fakkeenyaaf mukaa ta'uu yoo bishaan jalaqichee bishaan obaaste haala saniin mukni kuni guddatee muka tahee firii dalee san booda akka kara nyaatamu taatu jaalaltii namaa tunis akkas yoo akkasitti jaalatee saniin in haari wanfannee yookiin bishaan obaafannee jechuudha. Bara yaa baluuti yaa maali yookiin jechoota jaalalaa ni beeytanii isin warri haadha manaatiif abbaa manaa taatan haala saniin akkasitti wal bohaarsitanii yookiin waliin jaalaltii sana haaromfachuu qabdanii jechuudha. Maaliif yeroo hundaa walitti aartanii wal tumtanii wal maal gootanii namni lolaan wanti inni fidu hin jettu. Loltee waan inni fidu hin jettu araarama qabda jechuudha. Ammaan tana fakkeenyaaf haatee loltee lolaan nama kana yoo ofirraa fageessite ati waan takkallee wanni fidu hin jettu. Araaramni dhufuu hin danda'u hin jiru. Namni lolee araarama fidu. Namni manarraa nama baasee araarama fidu. Namni namaan loleetiin nama kanaaf jala oofee yookiin hoggana kan jiru hin danda'u jechuudha. Yoo jaalala taate malee innis mirga abbaa manummaa kiyya naa kabajamu yoo kan jiru taate atis mee ati mirga keemaa kamtu si kabajamaa jechuudha. Abbaa manaa kee akka nama abbaa manaa tokkotti kabajuun sirra jira. Kanaafuu abbaa manaa kee yoo beefatte haala sanii yoo waliin jiraatte bakka bareedaadha. Yoo san hin ta'in rakkoodha gaa maaliif atis wanti ati raawwachaa jirtu kun waan fokkotaadha dhaabbachuudha qabda. Abbaa manaa keetis kabajuu qabda. Abbaan manaa keetiin kabajaa yoo waliin jiraattan bareedaadha. Kabajamtaa hordoftoota keenya hedduu akka galatomaadha. Akkasitti duba rabbiin namoota wal dhabanis rabbii waliin nuuf haa fayyisu. Namoota walitti aaranis rabbii waliin nuuf haa araarsu. Nama wal dhabanis namoota rakkatanii jiranis namoota hundaa rabbii haa milkeessu. Rabbiin akkasitti yaadaa fi muraada isaanii rabbiin haa guutuuf namoota keenya hundaa warreen silaa wal dhabanii akkasitti jireenya keessatti illee wal iraarsaa jiran jechuudha bultii fi kana keessatti illee jireenya hireen yookiin bultiin itti jallattee fakkeenyaaf namni yeroo hundaa walitti bu'uun jaalateetti miti walitti bu'u jechuudha. Dirqama dhimmuma isaanii kana waanuma fakkeenyaaf jiru kanaatti walitti isaan buusa malee fakkeenyaaf namni tokko jaalatee haadha manaatiif abbaa haadha isaatiif haadha manaa isaatiif walolaan oolu walitti bu'aan oolu jechuudha. Wanni walitti isaan buusu hiruma jalina irraa yookiin isaanummaan kun walirratti waliin waliif beekuu dhabuurraa fakkeenyaaf namni wanti irra wal dhabuun yoo jiraate yoonii fi mirga kee yookiin mirga sii yookiin sii miidhata yookiin ati sii miidhata gaafa kana maal ta'a wal dhabdeen isin itti uumama yookiin yoo fedhannaa walii guutuu dadhabudha. Inni fedhii yoo qaba fedhannaa yoo siraan harkaan isin si wajjin wal ta'uu hin dandeessu. Atis akkasuma yoo fedhannaa siin guunne wal ta'uu hin dandeessu jechuudha. Haala kana fa'aadha yoo namni wal dhabe malee wanti biraa tattee wal dhabuun jirtu garuu yoo kana hundi wal mariidhaan yoonii fi akkasitti yoo waliin deeman barbaachisaadha. Wal mari'attee
waan wantoota ta'uu qabu hunda wal maree jechuudhaan haala sana yoo deemte akka bareedaadha jechuu. Yoo san hin taane diigumsaa dhufa malee ijaarumsa takka illee hin dhufu. Isin arraan tana boroo nama ilmaan waliin harkachuu ta'a. Gaafa wal dhabdeen teessana kaalum kanaan akkasii maal jettan hin taane jechuudha. Kanaafuu walitti araaramtanii kabajaadhaan waliin jiraachuu qabdan. Akkasitti kabajaan bareedduu akka bareedaadha. Abbaa manaatiis ati haadha abbaa manaa kee kabajeef wanni sirraa irratti hin jettu. Abbaan manaatis haadha manaa isaa kabajeef wanni irraa irratti hin jettu. Inninis gaafa haadha manaa isaa kabajus kabajummaa harkata malee xiqqeenyi isatti xiqqaatu hin jiru jechuudha. Wanti isa xiqqeessaa takka illee hin jettu. Atis abbaa manaa keetii kabajee abbaa manaa keetii yoo jaalatte wanni sirraa xiqqaatu hin jettu. Wanni siif dabalamu malee kabajummaa si dabalama. Bara hiriyoonni keetii illee bara abbaluusan akkasitti yoo nama abbaa manaa si jaalatti maal jaanii fakkeenya sooratan malee nama bakka waan fakkaatu dalagee miti jechuudha. Kanaafuu akkasitti waliin deemu qabdanii kabajamtaa firdottoota hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.